Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuna kam jirtu maatii chaanaalii naatoo wallof jira jirtu bagaa irra deemin gara chaanaalii kiyyaa kana dhuftan isin jecha hordoftoota kiyya kabajamoo gaggaalee jira jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyyaa tabbeen qaxxaamureessan haala qabu jecha har'a hordoftoota kiyya kabajamoo viidiyoo addaa tokkoon dhufeetii jira. Viidiyoo addaadhaa kanammoo haga dhumaa isaadhaa akka daawwattanii yaada keessan irratti nuuf qooddan jechuudha. Abdii qabna inshaallah haga dhuma viidiyoo kana nafaana turaa isin jedha. Hordoftoota kee kabajamoo waa'ee sagalee Oromoota Walloo akkasumas waan miidiyaadha. Miidiyaa hin qabanii Walloon miidiyaa kam qaban banatanii beekanii eessa gahee jira takka banatuudhaaf deemanii moo hin bananne ka jedhu ammas kabaraadha immoo waa'ee karaadha. Karaa guddichi federaalaadha kamiseerraa gara Finfinneedhaa geessu jechuudha. Akkam ta'eeti jira moo cal ja'ameetuma akkasumatti hafee jira moo akkam godhamuu jira, akkam godhamuuf deema, akkam godhuu qabnaa kanarratti waan isin biraan ga'uu qaba. Nafaana tura isin jedha. Inni biraadhaa immoo gareen hidhameetii jira. Hordoftoota kee kabajamoo tiktookii fi gara adda addaa keessa teessanii ajandaa waliif baasurra uummata keessaniif waan faayidaa qabu yoo hojjettan bareedaa isin jedha. Gareen hidhame sunoo garee akkamii? Waa'ee biyya keenyaa tokkoffaa waan irratti xiyyeeffatu waa'ee karaati. Karaan cufamee jira. Karaan guddichi federaalaa sun cufamee jiraami. Karaan darbamuu hin jiruumi. Karaa san irratti jechuudha. Garee sun immoo waa'ee siyaasaarraa akkasumas paartiirraa bilisa garee sun jechuudha. Dirqama lammummaa kan keetiiti jechuudha. Ka biyya jirtu, ka Ameerikaa jirtu, ka Suudii jirtu yoo galte daayirektii kara Finfinnee kamiseedhaa galuu hin dandeessu jechuudha. Saniifuu sun paartii keessaa bilisa. Garee sun paartii aboo qafoo PP maal hin jiru jechuudha. Saniifuu walumaa galatti paartii keessaa bilisa garee sun. Garee san keessa seentanii akkamiin miidiyaa tokko uumannaa akkamittiin akka immoo sagalee uummata keenya itti taanu. Karaan kun yoo akkam jenne yoo abbaan iyyate ollaan namaa dirmatti jedhanimi. Saniifuu akkam jenneeti karaa kanallee furmaata argatuu dandeenya. Inni biraadhaa immoo akkamittiin uummata sagaleen cunqurfamaadhaan kun akkam je'ee uummata biratti oli ba'a. Keessattuu baada lola amata darbe saniiti jechuudha. Sanii asii jechuudha. Gadadoo meeqa keessa darbuu jira uummanni keenya kun karaa miidiyaatiin amma cal ja'amee jira. Namni yeroo du'es yeroo maal jes yeroo lolli tokko tokkos keessa takka nageenyi nu hin jiru. Kana hunda dhokateetuma taa'u jira. Saniif gola keessa deemee kabaasu tokko miidiyaa tokko haa uummannu jedhaniiti garee hidhaniiti jiranii. Akkasuma immoo karaan kunillee nuuf haa tolu akka itti nuuf tolu irratti wal mari'annee qaama dhimmi ilaallatu biraan akka nuuf gahamu taasifnaa kajaan jechuudha. Garee sun saniif hidhame paartii keessaa bilisaa abbaan feetanuu keessa seentanii uummata kiyyaafan qabsaa akkasuma immoo waan dhugaa tokko irratti hundaa'eetan anilleen sagalee qooddadha warroonni jettan jechuudha. Nambara kanaan haaloo jettanii keessa seentanii hubatuu dandeessanii jechuudha. Nambara kana qabadhaa. Okay. Hayyee amma mee waa'ee sagalee isaaniitillee isin dhaggeessamee hordoftoota dhaggeeffadha. Ani gabara kadhaaf sagabaatu sini dabarseetiin jira. Garuu akkaataa namni keenyatti hubatu irraa wallaale malee garee Walloo keessatti ijaarame tokko lafee mi'i uummanni keenya karaan itti cufame. Waa'ee karaadhaati jechuudha. Daandii mootummaan federaalaa hoogganuurraa qophaa'ee galuutti hin jiru jechuudha. Kanaaf kan akkamitti furmaatatti kennina gadadoo kana keessa akkamitti baana warri jettan warri garee hunda kee jirtan as dhufuu mirga qabdan jechuudha. Akkamitti waan kana sagalee walii dirqama keessanidha jechuudha. Dirqama keessanidha. Waan amma keessa jirrudha jechuudha. Wanni garee kun hundaa'eef inni fedhe qeerroos ta'e qarrees ta'e shamarranis hayyuu gurguddoon asitti hirmaatu dhufuu mirga qaba jechuudha. Mirga guutuu qaba jechuudha. Namni Walloo ta'e namni Oromoo ta'e uummata kanaaf sagalee ni taana warri jiru jechuudha. Kanaaf warri dandeettii qabdan dandeettii akkasuma immoo warroonni dandeettii sooshaal miidiyaa qabdan miidiyaa dalaguu dandeessan barreeffama akkasuma jechuudha waa hedduutu jira jechuudha. Yeroo miidiyaa jennee namoota hedduu of barbaachisa jechuudha. Saniifuu warroonni akkasiidha dandeettii qabdan as dhuftanii
akkaataa itti wal mari'atamu jechuudha ni jira. Itti wal mari'annee akkasuma immoo uummataa wajjin wal mari'attanii kan hoogganuu ni jira. Gareen akkanaan waan hidhamee miti. Saniifuu uummataan wal mari'attanii akkaataa jechuudha miidiyaan sun gadi dhaabbatee biyya keessatti illee tahee biyya alaatti illee tahee akkaataa miidiyaa kana itti dhaabbanne uummata keenyaaf sagalee itti taanu akkasuma immoo waan hatattamaa amma nu qabee jiru kana akkamittiin akka furmaata argannu irratti wal mari'ataa jiranii. Saniifuu kun yaamicha guddaa isa keenya jechuudha. Warroonni Oromiyaatis warroonni Wallootis kan viidiyoo kana laalaatti jirtan laayikii sheer gootan malee akka laayik gootan jechuudha. Laayikii yeroo gootan nama hedduu bira ga'a. Sheer godhaatii nama qabsiisaa isin jedha hordoftoota kee kabajamoo. Saniifuu kun dirqama keessanii jechuudha. Kun dirqama anaatis isiniitis jechuudha. Kana baata sagalee hin taane jechuudha. Waan kabiraa sagalee iyyuu nuuf hin qabne jechuudha. Wanni wal nyaannuuf hin jiru jechuudha. Walirraa nyaatutu gaarii malee wal nyaatu bu'aa nuuf kanneen agarra. Bu'aa hundeeti. Oggantatti wal gashee kan daawwan arrabsuu taatu malee bu'aa arganne hin qabnu akka Oromootti kutaa kudha tokko jechuudha. Kanaaf saniifuu anillee garee san keessa jira hirmaadhaa isin jedha. Jiraate biyyadhaa jiraate. Tashi jalaa hoo jiraate bahee nama jiru hirmaatu mul'e qaba jechuu barbaade. Dhugaa. Salaam. Hordoftoota kee kabajamoo uummata keessanii sagalee ta'uun dirqama keessanii jiru. Sagalee Oromoo ta'uu tokkoffaa wal kabajuu wal jala hiriirtee dhugaa uummata keenyaa baasuun dirqama. Sababni isaatis namni wal kabajne waliin deemuu waan hin dandeenyeef wal kabajuun filannoo osoo hin taane dirqama. Tokkummaan humna. Lammaffaa sagalee isin dhaggeeffachiisa jedheeti hirmata keenya. Walumaa galatti mee anatu isin hima. Wal kabajuu takka gandaan wal qoqqooduu dhabuu garee isaan keessa jiru sanii akkasuma immoo gandaan wal qoodanii gantaan jechuudha wal qoodanii akkasuma immoo maqaa adda addaa maqaa wal xureessuu maqaa walitti baasuu sun hin jiru san keessa jechuudha. Akkasuma immoo paartii ati kana deeggartaa ati kana deeggartaa as keessa maal gootan hin ta'u. Warroonni sagalee taataniif akkasuma immoo uummanni keenya rakkataa jiranii furmaata fiduu ni dandeenya. Akkam goone akkamittiin yoo akkam goone keessaa baana warroonni jettan qofaadha. Nambara kana qabadhaatii gara gareedhaa san kottaa seenaa weelkaam isin jenna. Viidiyoo kana laaltan jechuudha. Hundinuu keessanuu sheer godha akka ijoollee Walloo bira gahu jechuudha. Saniifuu warroonni garee kana keessa jirtanii warroonni hin jirre garee adda addaa irratti sheer godhaatii hirmaadhaa isiniin jedha hordoftoota kabajamoo. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan jiraadha. Turtii gaarii. Warrootan garee kana hoogganan hunda isaanii gana takka miidiyaa kanarra as baasee jechuudha. Waan jiruu fi haala jiruu fi akkaataa itti adeemnulleen kan waliin haasofnu ta'a. Inshaallah warroonni maatiin ta'inillee chaanaalee kee kan sabskara godha. Maatii keeyyatti dabalamaa isin jedha hordoftoota kabajamoo nagaan jiraadha. Turtii gaarii.